بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر أعزنا الله بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هواني في من قدونا على في أبان كينيا كم مسلمة كم كريستانا كم واقفتا كان الدنيا قبت أرقمتن هذا في أبان كينيا الفاتو في كبجمو ببريدو ربي نوف كني ربي نران أومي إساني سنوفومي كم بيفت إساني نقول قد سورة أفضل الشاوي نو بكا ديراتين بكا دوبرتيتين غيوداف بدا في غموجنا نواني حدا جرينا بايه دندماني أردان نغين جزا ساني كربي مالي نتديبسو دندين حدا في أباو في بشان بورو هنقبني برچومني كبجمان إساني برابران سمو تينيا قبادا في وني تينيا قبادا إرونجو مكا ربي خبجما هادا في أبانو خنيني. الحمد لله كن جتشا قداقي تنقبني أكسمتينس درقاقو في شمرن هادا في أبا كدمتشو داف بدا في قموجي كاتخني هذا في أبا كيسن غرغرتني أبليين كيسن برسيفة شوداف إبيد ميكان قبطن هلا جيرو يدودن لمتن هجتني بلون نوت يو وان جرتو وان ديدي بالشيفن نياتشو اندنديني أولاغا نمو مادا هنقون نجاما كناف إسن ورا أولاغا نمو ما قوتي وان تاتنيف درقاقو في شمرن بيكو ببريدو تن كريستانا في تن مسلماتي في تواقي فتا بكجر تنيت نغين ربي كيساني رامتا في أرارمني ربي كيساني ربي مبدير رانا ما كتعلجو كان كالتي داندي سريدا نتمو الإسو كانو أكيكو اسم برهاجراتو هنا في إرسني فاته بإذن الله الكريم يرونجو ببريدو هادتيا أنا بليس غيسان كدير ونجا للان قوتم تاني كون برچما كينيا كبجما قد سبورنا في برينتما دبال موتي غارا هندي بريدا أنا أدابلتم the greatest tonight kingdom love الرأي دوبغا أرانتنا دمي كيسان كوني كان مرفسو ميتي دمي كين يكون كان مرفسو ميتي دمي كين يتسوما نرفسو كابو ندلب سيسو كابو أنما سترونغ وبليس كيسان كون سترونغ كودي ربنا أومي انتو ما كين يو ججبا ربي هاقودو دلبيش فتي هنجو أبصر ربنا كني الرجال تون دبيدا جرودا أبصته دانو بدي إسنيسيون وانتو كرتي أبصا إسم برسي فتي أبصانو جتني بلتني أبصا موتن جئي واني نمانو في these bright books إرجمان كيس محمد أمين اللين نما أوفيفتو ركوبي في فتشو ترى ركوبي في جبو ترى
Rahmataa fi nageenyi rabbi irratti haa jiraatu. Rabbitti maganfadhee jedhan. Ofiifachuun dhukkuba guddoodha. Addee urjii seenaa kanarraan dhaabbadhee isin hima isiniif barumsa. Angama kiyyaan urjii teenyaaf urjiin dhalattuu dhiiga Oromoo haadha intala tokko dararamtuu jireenya tan biyya Kaayiroodhaa dhuftee jiruu injifachuudhaaf biyya sadaffattiin tarkaanfadha jettee rabbii waan biyyaa nu godaansisu kana rabbi nuuf haa guutu hunduma keenyaafuuhi akkaa fi marii rabbiin keenya nutti haa godhu. Rabbi fuula namaa nun dhaabini biiznillaahi ilkariimi shanyii tiyya kabajamoo. Fayyaa teenya rabbi nun mulqini. Fayyaa rabbi isiniif haa kennu yaa babbareedduu haadha tiyyaa. Fayyaa jechuun waan salphaa jechuudha miti. Wallahi fayyaa rabbi nuuf haa kennu yaa shanyii tiyyaa. Yaa babbareedduu haadha tiyyaa bakka jirtanitti. Wallahi ana obboleessa keessanii isiniin jee hoo. Fayyaa rabbi isinii haa kennu. Fayyaa dalagattaniin tana isiniin mulqii yaa shanyii tiyyaa. Yaa babbareedduu haadha tiyyaa. Hello. Duuba gaa urjiin tun biyya sadaffaa biyya Kaayiroo tana dhufti. Meeqa malee dhaggeeffadha. Dhaggeeffachuun beekuudha. Beekuun dubbachuudha. Seenaa nuti akka saba tokkotti akka nama tokkottis lafa tana gubbatti mudannee beekadhu. Boru tanumaa asirraa komentii naa kennu tanaatu obboleettii tiyya keessaa isin obboleeyyan kiyya keessaa narraa dhukkubsata. Numaan dhaabbadhaa numaan booyaa beeki. Obboleessuma kiyya tokko kaasirraa narraa dhukkubsatu jira hoggayyisu numaa wajjiniin booyaa beeki. Nama ilma namaa gaddaa fi rakkoo teetirra beeytaa beeki. Obboleessa dhugaa gaddaa fi rakkoo teessanirra beeytanii beeki. Duuba gaa shanyii tiyya kabajamoo miciyyoon tun qaama sadaffaa biyya sadaffattiin deema jettee biyya siitirraa baate. Ta biyyaa isii baaftu rakkoodhaa fi dararaa jireenya biyya duniyaa kana. Hunda keenya kabaasu. Dhugaan jirtus matana. Duuba gaa hoggaa biyyaa baatu obboleeyyitiin teessan tuni biyyaan baatanatti ilmoota akka kumaa deeysetti qabamti. Subhaanallah laal. Biyyaa bahuun dararaa. Asuma keessatti maas dhukkubsatti maas ilmoo xiqqoo qabdii beekadhu mee ilaalmee hojii rabbii kanaa laali. Mee waan fayyaan tun gaarii rabbi nuu kenne ilaali. Alhamdulillahi jiika. Akka fayyaa teessii dhiisu. Fayyaan alhamdulillahi hin qabne nama saamamti. Rabbi nama saama. Mee si yaadachiisuun tana caalte maaltu jira? Obboleessiif si yaadachiisu bara obboleessa safaataadha miti shanyii tiyya kabajamoo. It's not easy. Mee ilaali kaa. An bara ammaysii tanan beeku. Shanyii tiyya ta'uu sii qofan beeka amma kaniin akkanatti sii dhukkubsadhu kana. Xannacha waan hin ta'iniif xannacha wayi dhiigaa. Hiddi garuu ni dhiigaami. Hoggaan nuti rahammata walii goone jaalala si barsiisuudhaa fi jaalala wal barsiisuudhaa fi walii rahammata godhu wal barsiisuu fi ummata waliif rahammata godhu rabbi rahammata godhaaf waan ta'eef barumsa kana keessatti kan inni nu wal barsiisaa jiru jechuu keenya. Biyyaan baa keessatti gartee baqattee ilmoota akka dhalti urjiin suuraan siidhaa deemutti jirti arkuma jirtanii. Biyya Kaayiroo tanaas biyya lammaffaan dheyne
biyya Kaayiroo tana dhufuudhaaf takka Arsii haatee, takka Jimmaa haatee, takka Harargee haatee, takka Shawaa Salaalerraa haatee, Walloo haatee, Finfinnee dhufuun hangam takka ganama rakkisu laaligaa Wallaggaa haatee mee ilaalaaga jedhana. Intala dubartii takka filma dhiiraatiif hammam takka akka rakkisu laalii. Ka Suudiitti deemes, ka Kaayirootti deemes. Ka biyyayyuurraa gartee beekuun waa dubartummaa akka dubartii dhabdeetii miti, waa dhiirummaa akka dhiirummaa dhabeetii miti. An ummata ajaa'ibaati anaaf ummata jiru moona je'ee deemu ummata hedduu ummata jabaa ta'uu keessanii nu badhaan. Jireenyaan mo'adha je'eefin bilisoomsa je'ee kutatee beelaa fi dheebuu obsee ejjennoo jireenya isaa irratti qabu bahara meeqa qaxxaamuree dubartiin takkas bahara meeqa qaxxaamurtee yoo duutus duute jiraattus jiraattee biyya takka dhaqu jechuun wallahi waan akka laaftutti ilaalamu miti jechuudha. Alhamdulillah ala kulli haal. Tun hundi nama deessitii beeke garaa kiyya. Akkana ta'uun keessan kun dhimma kiyya osoo hin ta'in isa kana sammuutii garagalchaa. Waa hunda caalaa raamatan isin yaada waan ta'eef isinin jaaladha waan ta'eef. Akka kiyyaatti silaa guyya tokko qaamaa qalbii teessan tana hunda daa'iman liin isin uwwisaa. Kenyitiyya. Biiznillahi ta'ala duuba karaaniin nammaan tana qabadhee irra jiru haa Allahu zaakir kun isin uwwisaa hoo. Wallahi isin naaf uffisa duniyaa fi aakhiraatti rabbiin daa'iman dii isin naaf uffisa. Waan daa'iman dii caalu duniyaa irratti isin qananiise jannataanis isin qananiisa. Ana yaarifu la shakka fi dhaalik. Sirritti hin beekaa. Ana yaarifu. I know. Duuba gaa urjiin tun akkasi biyya baate biyya sanis osoo hin gahin biyya kaatiif sanis rabbii maleen taatu gaahii taniif akeekanii akeekni ofii kamitti taagaa akeeka rabbii keenyaan nurratti raawwatama. Akka rabbiin keenya nu godhe malee akka if hin feene ta'uu wayii taanaare amrii teenya hunda rabbii keenya torkaa qabaa. Kana beekuutu nu dhiba amrii teenya hunda akka rabbi harkaa qabu. Rabbiinis yoo tana beekuu baanne hanga tana beeyi nutti gartee nu qaxxee nu adabee dararaa garagaraa nurratti buusee hanga nuti beeyi nutti hanga nuti amannutti nu adabuun isaan oolu. Nu adabaatis jira. Dararaan nurratti raawwatamu kun hundi adabbiidha. Akkanumatti lafaa keetii miti rabbiin badii teessaniin malee abadan isin zallamu jee rabbiin isin miidhu rakkoo isinitti fidu jee rabbumatu jee. Yoo badii teessanirraa toobattan isinirraa hin kaasaa maa qabaa yoo toobachuu baattan duuba gabrootan kiyya isiniin azabaa isiniin adabaa jee. Allaahun keenya ibaadaa godhaanuun jechuun sabar nu miidhuudhaa miti. Isaaf faayidaa taateetii miti. Wannumaan inni Allaahun keenya nama rara quraanni rabbii nama rara. Akka malee nama rara. Wali nama raruufis gaarumatti nu gorse bada wanta hinaadha ummata istiraateejii karoora dhiira qabu ta'e dubartii karoora qabdu ta'e atin beeytu naatu sii beekaa waa hunda natu sii godhe sumaa tanaa ha uume sumaa kanaa ha uume ana waa hunda siif uumeetiin jira waan ati itti fayyadamtuun hunda sii uumeetiin jira akhiratti siif uumeetiin jira. Duuba isii tana karoora kanaan yoo deemuu baatte narraa miidhamtaa yaa gabricha kiyya yaa gabrittii tiyya. Salaanniinis qulqullina keetii nazakkaruunis gartee bareedina keetii wimme waan nama rakkiftu qabdiitun yoo gartee tanarraa waanin tartiiba si qabsiise kanarraa ati dabde ibidda keeysanarraa buutaa ni azabamtaa karaa rakkooti. Nama karoora qabu tahi naa tahi ifii keetii tahi kunoo beekumsa sii kenneetiin jira qur'aana hadiisa ergamaa rabbii sii kenneetiin jira.
بريدي جرينيا خنرنا جرادو فانتشروا في الأرض ربين جتشون سوان نما ميدو قبدي وان نما تلفاتو ميني قبدي كنما تقوتيو لالي أكوان الفاتو نورا خايتوكو مافقونا وسوان الفاتو نورا خاي ربين نوكا نأوما لا أرديتنا كنب اللسين فوما لا إني نوتا نوندا نوغودين نبيرت جالتمو بربادا نتي هو مالي في of jaalachuu dhabne hanga inni nu jaalatu kana nu dhabamsiisee qabiraa ummachuu wallaalee moo nuti baru gooma nu fayyaddu nuun jee waan ilmi namaa nuun hin jenne haadha abbaan keenya hoggaa akkas nuun jaan akka mee maal balleesse mee maal nutti balleesse Allaahurraa wanni ichi dheeysinuuf maal nutti mee kana nu godhe Allaahun ja'a mee Allaahun kana nu zallame ja'a mee Allaahun keenya kana nu zallame kana nu miidhe akkanatti gartee ba'aa nu baachise mee jennee rakkoo takka mee Allaahurraa ka himatu haa dhufu as wallahi hin jiru ifmiini lubbuu teenya zallamne isarraa dheessuudhaan duuba gaata urjittiin isinii deebi'a urjiyyeen teenya tungaa biyya lammaffaatis deemuu dadhabdee biyya sadaffaa kaateefis deemuu dadhabdee ilmoo takkaas dhaltee dhukkuba kaleedhaatiin qabamtee kaleen lamaanuu daameejtee intala xiqqishoodhaa hoggu takkatti dulloomtee dullattii fakkeesse rabbi michiyyoo xiqqoodhaa beekadhaa dhiyoo tana bareedduu deemtuu beek laal fayyaa dhabdee duuba urjiin tuni kaayir biyya خاتف بيا سدفا أمريكا في كندا ديمتي UNHCR ديت أسد نقايت تسني سنتاني في ملكه هنا في ربي ملكه يسني في سبحان الله كنوا دو كبيتكو هنقص اللفات ديمتي خراخنا ما يفر دابي لا ليخا بروان نما تكو نيمنو في فر دابني لا لوفي متى خينيا خيست داوتي غوني فلا لوفي نتنا ما ميسا وني خنا جعلنا متمياو نجرا دوبا كستي بيا سني سنديني كايرو سني رايس واميلكو يني هو كايرو سني راميل كاودي سي فياسي ترايس ميلكو يني خلي لما دبدي اكاسي فودمتم انتلي يساتي ما تنسي واتكن قبن ربي في دين اسلام ملي رب ما في اسم ملي بيسي بكر راكاتت انتلت فيام منابات بريدون تلا دبرا الموسي تكتي فياد اندلت فياد ابدي بوبتك ابتة كايرو الرادوبة بيتك قلت ربي اتجيهو سبحان ملك القدس قربي يتي قلتي خنو ما مقالة دريدا ولا تجرتي ورجين مالك أي في ولا أنتو سنكبدو براميك أما سنكدت دونا ما يتي لكوبا سيخانا أقام سيتي إسي غمنان نمنم ماندير كودا نمتا خيتي تشنيتي تي يدو جاني سوراسي پوست قدن هنگا نمدوب سيتي بيخي صبري قدو ربي سيتي صبرتي بيكت دوبا كستي غاغيفتين توني بيا غرتي مدت ماس لما دا بيا سيلموت كوسيتي وجين خليتنا تدبلمي ماس أوني هدا أونيتي في خليتنا جدو ليغر أبسو تجرا كنا ماس داميشته ولا أنا موداف خليل لما بدونيس أوني نماس تقامون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين باول فاتورا تنقبان بآدر راهي يما جيرو راتو جرا
maatii keetii waan qaban salaamun qawla min rabbi rahiim salaamun qawla min rabbi rahiim والآن سنة والآن جتي urjiintun yoo rabbiin gartee obboleettii teenya ka fudhatu ta'ees shafaa rasuul alkariim jannataan rabbii siyaa kananiisu hin ja'a hamma lubbuun jirtu gartee isii ni gargaarra isii gargaaruun ilmoo isiisanis gartee gargaaruudha taati duuba nama gargaare obboleettii fi yoo gargaarre waan qabnuun rabbi nu gargaara asii akkasitti lafaa keetiin hin dubbadhu je'ee dheengaddanatti himanii mee sagalee hadiir keenya nuu ta'e hijaanii maatii fi gartee obboleeyyan illeeni ijoollee community asitti gartee waan takka gajjaaruun gaariidha ijoolleen poostii isinii godhu community dargaggoo Oromoo tana taniin asi gajjaaree jira ijoolleen tun dheengaddallee dhiyuma tanaa hin gajjaare barattoota hedduu yuunivarsiitiidha harka qalleeyyii dhallee barsiifti beekadhu waan dalagatteerraa akka zakkatti lafa keeysee barattoota 5 ol 7 ol ta yuunivarsiitiidha barsiifti taan Gondaritti taan Hawaasaa yuunivarsiitiitti taan Haroomaayatti taan Madda Walaabutti barsiifti walumatti dhufnee jechuu dargaggummaan biyya tana jirru akka koominitiitti dargaggoo tana jaareeti waan akkanaatiin ittiin hojjechuudhaaf alhamdulillah hanga nama 7 barataa harka qalleeyyii barachuun dandeenye barsiisaati jirra alhamdulillah biyya tokkoof barataa tokko barsiisu jechuun waggaa 30 gabrummaa sammuu jalaa gabrummaa wallaalummaa jalaa isin baasuudha taati barataa tokko ajjeesu jechuun waggaa 30 gabroomsuudha taati kanaafi wanni barataa biyya koo rasaasaan tumtaniif akka lammiin koo dammaqee beekumsaan gabrummaa jalaan baaneef je'e waan hin jeessaniis gara hojiitti jijjiiree carraan harkadhe keessatti isinii barsiisuudha isinis barsiifachaa jirtanii jechuu bakkayyuu mana arabaattis mana faranjittis bakkayyuutti gubattanii jechuu keenya rabbi isinaa gargaaru isin gargaarammas ani naawu duuba gaa urjiin tun kalee lama dhabde ijoollumaan jaare tanaan ammas dheengadda masgiid madrasaa bilaalsanillee bituudhaaf markaza Madda Walaabuutillee ka abbaa keenya waaqa guutuu isa gargaaru irrattillee shoora taphachaa jirrutu jira dheengadda taa Harar ijoolleedhaaf taniin akkasi kaafne alhamdulillah irraan tan agartee hundallee rabbi naa dammeessee ijoollee saniif madrasaan sun naa bitamee jira akka waan asirraa isinitti iyyasanii jechuu keenya bitanii jirtan alhamdulillah waan guddaa dhagootan qarshii 200 ol gargaaraniiti jiran jechuu keenya koominitiin asitti gajjaare sun arraa surjiidhaaf nuti hanga dandeenyutti hanga 200 ijoolleen tuni baallama seensiseetiin jira urjii tana gargaaruudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin maaliif daran dabalee namaa kenna waan ta'eef obboleeyyan isaanii obboleeyyan siidhaa maatiin sii rakkataadha garaan gaawaa naman rafu isinuma niin daddeebi'a miidiyaa gubbatti aan hanka dhiiroo garaan rafa jette hanga ummanni kun dararamuun dhiisinitti hanga ummanni keeyya haala keeysa jiru kana keeysaan bahinitti kadiiruu tokkanumatti callisee rafa boonee deema jettee taasuma yaadiyyaa boo taasa yaadiyyaa boo numaan iyyadha miidiyaa kana gubbaa osumaan akkana ji'uutiin qabrii tana gasseena kana irratti ammas ka rabbi na gargaaree tumsanaa ta'ee jiru karaa khayrii kana irratti azaaba irraa isinii yaama rakkoo irraa isinii yaama wallaalumma irraa isinii yaama osumaan tana ji'uutiin qabrii gasseena malee kanumatti dhiisee kan hin taa'u miti garaa akkasiisan hin qabu dinqisiifannoo barbaadan deemu gana beeytanii an subscribe YouTube an qabu hin qabu
Wata kallen qabu. Tolo waltuma namummaan beeytu rahmata rabbi irraa harkattaka. Annama rahmata rabbi irraa harkachuutti amani. Hojiidhaan ummanni kiyya jijjiirama jedhe ka amane dalaguun qabatti ka amane. Kalas jijjiirama hojii hojjetame irratti waa hedduudhaatu argame itti milkaa'eetiin jira hanga mootummaa wayyaanee kufuutti. Tadiin islaamiitti ni hanga shayxaanni kufuutti hanga wallaalummaan kufuutti taniin ejjennoo fudhadhee bilisa agartee rabbiin isin baasu taati. Kana irratti tumsa ulamaa'ii daa'iidhaan qaba. Rabbiin qaba. Ifa tanaaf namuu bakka jirtanii hamma dandeeysan urjii tana gargaara. Rabbi isin yaa kennu. Silaa tokkumaatu namaa godha rabbi qabeenya nu haa kennu. Rabbi qabeenya isin haa kennu shanyiitiyya biiznillaahi ilkariim. Biiznillaahi rahmaan. Maqaan isaa rahamaan kuni kan hin jaaladhu kun mootii onneen tiyya jala beeytu kana waa hunda isin haa godhu. Biiznillah. Tuntana gara keenyaan tana ni gargaarra jenneeti jirra hanga 200 gara Ameerikattis gara Jarmanittis gara Kanaadaa fi kanattis ni niyyaaf isin biraanis ga'uudhaaf ittis isin barsiisuudhaaf ta Suudiiti taati. Ijoollee teenya ta mana hidhaa Suudiidha. Ana addunyaa tanarraa yaa ummata kiyya wanni nin jibbu yoo jiraatte kijibaa fi wallaalummaa dhagee'ullee dubbachuullee hin fedhu. Na dhukkuba qaama kiyya kanaan na dhukkuba. Kijiba waan inni akka kijibaatti lafa tana gubbatti jibbuu fi wallaalummaa jibbuun qabu. Hin kijibu isinitti dhugaan jirtu. Rabbiilleen kijiba jibba. Addunyaalleen biyya faranjii tanaa si baasan guyya tokko yoo kijiba sirriitti argan. Kijibni biyya balleessa. Jiruu namaa balleessa. Nafsiyyaan teessi kijibuudhaas sumaa kanattuu kijibuus nafsiyyaan akkamitti kijibdiin duutu fasiin jetti. Ati zalaalam jiraataadhaa siin jetti. Balleessi waan feete akka feete ta'ee jiraadhuu siin jetti. Rabbiin sin gaafatuu siin jetti. Ajjeesee sin kaasuu siin jetti. Kijiba nafsiyyaati. Hin dhukkubsattuu siin jetti. Kijiba nafsiyyaati. Akkanumatti waan barbaadde ta'ee jiraadhuu siin jetti. Si xiqqeessiti bakka salphinaas si dhaabdi. Kijibni nafsiyyaadhaa isii tana osuma jettuu jiruu ta'e keessaa haqan qaltee ta dubartiitis jiruu facaafti. Hadhiiraatis jiruu facaafti. Soba sitti bareechiteetti dhugaa sitti addeessiti. Shittoo sitti ajeessitee fincaan sitti urgeessiti nafsiyyaa jechuun. Isna easy diina keenya guddaan nu keessa jirtu. Diina keenya guddaan nafsiyyaa caalee addunyaa tana gubbaan jiru beekadhu. Wanni akka isii nama zallamaa. Wanni akka isii badduudhaan jirtu beekadhu. Karuma ibiddaa kana karaa labbaa jannata si fakkeessiti. Bara hedduudhaan isin fattanamee erkee beekadhu. Wanni isin haasa'u hundi waan muuxannoo bara jiruuti ja keessatti Rabbiin agarsiise. Balleessee Rabbiin na dallannee na dhaweetiin beekaan. Waa hedduu haa arkee beekan obboleeyyan kiyya. Waa hedduudhaan arkee na araarameetis nin beekaa. Dhabeetis na razzaqi jeenii isa karadhee hoggu takkatti jijjiiree makiina 5-4 naa kennee beekaa. Hoggu takkatti maas na harkaa dhabamsiisee na hiyyoomsee qullatti na hambisee beekaa. Yaa obboleeyyan kiyya. Ajjeesee na kaasee na agarsiisee beekaa.
makiinaa garanaan galchee makiinaa waliin dhehee lubbuun eegana keessaa baate akkan amma dura seenaa isinii hime Allahun kun makiinaa waliin dhoyte hafuurri na keessatti dhaabbatee dameen tikaa makiinaa gartee naan ajjeesuudhaaf waliin dhawee qaxiyee hafuurri kiyya dhaabbatee sa'aatii meeqa yaa rabbi na kaasi je'eenii akkasitti na kaasee sanillee ajjeesee akka nama kaasu rabbi na agarsiise hangasumatti nu baddee hoo la shakka fi dhalik yaa obboleeyyan kiyya nama gosa hedduutti rabbi agarsiise waan hin dubbadhutti irratti shakkii tokko illee hin qabu kanaaf dhaggeeffadhaa laal ambaasaadar leenca obaatiidhaatii wajjin mariiniin an qabu dubbii suudii irratti namoota jajjabaa tahan wajjin ni naasawaan alhamdulillah rabbiin kabajaa nama biratti rabbi naa kenne jaalala namaatis xiqqaa guddaa biratti naa kenne amala kiyyaanaan dhagaa wajjis numaan jiraadha miskiin hangasaa beeku waan hin ta'eef nama hamma ofii beeku ta'uun waan gaariidha an oggayyuu wanni na jiraachisu miskiin amma saa beeku ta'eetiin jiraadha yeroo hunda an beekamaa an maarriyyoo ani maarriyyoo yaada jiru kanatti namanu hin amanu hamma kiyya sanirraan jijjiiramu beekamtiin qabeenyaa nan qabu malee eenyummaa kiyyaa miti ni ma rabbi naa kanne tarabbiin narraa fudhatee reef ka jaami'an boollatti gatamu taniin dhiisee biraa du'u qabeenyaas yoo ta'e wannummaan takkalleenu ijji tiyyatu nundi qaamni kiyya kun hundi foon kun hundi naganuuf ta'a lafee qofatti callatti nafa bifti tun hundi bareedinni kun hundi hin jiru uffanni babbareedaan har'a uffadhu kun manni babbareedaan siree bareedduun rafu kun hin jirtu tun hundi naganteeti carqii takkaan marameetiin biyyee keessa ruuqamee biyyeen gubbaan naddachaafamti yaa obboleeyyan kiyya kanaaf kijibuun nan barbaachisu haasawni inni obboleen coobaatii ambaasaadara qaawunsila suudiitii wajji qabu fi qondaalaan maqaa isinii himuu hin dandeenye waliin qabu waa'ee keessan irratti akkanumatti dhufee waa hunda waan hallayyaa isin galchu shanyiitiyya wallahi isinitti naasa'uu hoo maaliif kijibaas inaasa'u waan hallayyaa isin narraa galchus inaasa'u tan amma hallayyaa narraa seentanii hunaaf geessi waan taateef gubachuun tanaatu namni gartee akka marawanni haasa'uuf waraqaa biyya tanaa isiniin harkachuuf waraqaa UN isiniin harkachuuf waa hunda kijibee tana fuudhee mootummaa UNHCR bira geessee hunu antana tana waan hin haasa'uuf mootummaan Itoophiyaa biyya na baase jedhee waraqaa biyya tanaattiin harkata waraqaa biyya Ameerikaattiin harkata tana beekadhu tanaaf miidiyaa gubbaa iyyaasii yaadee sittiin fakkaatin na gaafadhu an obboleessa kee immoo si ibiddatti naqaa beekadhu inni kun namni yoo isin jaalate akka hadiiroo keessanii isin jaalatu hin jiru ana miskiinticha keessan shakkii tokko hin qabaatiin an obboleessa keessan hundi keessan isin kakutaa kudha tokkoo kuni shamarranis ta'e dargaggoos ta'e haadhaa fi abbaan kiyyaas taatanii haadha abbaa kiyyaa miti isin maay faamiliidha bar shanyii tiyyaa bar faamilii tiyyaa bar isin faamilii tiyya malee bar hambatti haasawutti hin jiru an faamilii tiyyatti isinu shanyii faamilii tiyyatti haasawutti jira isiniif rabbi malee waan hin qabu as gubbaa an hoggaan isinitti haasawu akka wallisatti akka maarriyyoo akka masheekatti osoo hin taane akka faamilii tiyyattiin isinitti haasawa isin hundi obboleettii tiyyattiin beeka rabbiin beeku isin akka hambatti yoo na laaltan an hin beeku an garuu akkasittii miti ni beeksisaa jechuun fuulli kiyyaa you understand me yoo rakkadde na gargaaraan isiniin jaa yoo rakkatte nu gargaarii naan jettan obboleettota kiyyattis isin dhiira biyya tiyyattis kalaasan hangaan jiru jaalalaan isin hojii jiraadhee gaafan isin biraa du'es du'uudha gaafana biraa duutanis du'uudha dhugaan jiru isa kana maali jaalala keessaniif hacaaluun biyyee uffatee jiraame jaarraa abbaa gadaa biyyee uffatee jiraame waaqoo guutoo biyyee uffate jaalala keessanii bar rakkoo isaati miti
Ilmoo galtuu biyya uffatee jira. Eebbisaa addunyaa biyya uffatee jira. Dhiirti meeqa? Shamarran xixiqqoon babbareedduun meeqa? Jaalala ta'isaniif biyya uffatee jirti. Wareegama lubbuu isinii kennuudhaan isin mirkansu jaalala keessan mirkansu. Namoonni obboleeyyummaa beekan akkasii. Isiniif biyya uffatanii rasaasaan adda dhaawamanii jiran. Nutis jaalala ta'isaniif maraachuu waan nama dinquu miti. Isin tajaajiluu waan nama dinquu miti. Dirqama namoomaati. Dirqama. Uummanni qaroome mallattoon isaanii gosa akka kiyyaa kana. Atis bifa kana irratti ilaalladhuuti. Uummata akkana haa taanu. Uummata akkanaan Rabbi gargaara waan ta'eef. Uummata jantil ta'an. Duuba gaa tanarratti tasuudii tanarratti si himaa. Ummatuma kaleessa galchineetu jee. Ummatuma kaleessa galchineetu deebi'anii dhufanii. Baay'ata gurguddaadhatu bahee kasaaraa biyyaatti miliyoonota hedduutu bahee. Dhugaadhaan jeen. Sobaa miti dhugaadha. Dhugaa amaneetiin dhugaadhaan uummata kiyya baasatti waan hin amanuuf noo jechuun qabu dhugaadha. Namuu beeka. Yes dhugaadhaan jeen. Biiti Suudiitiis dararaa hedduu biyya sii tana keessatti diinota hedduu gara Yemenirraas waan qabduuf bifoota garaagaraa waan qabduuf ummata kana firraa eedii ummata kana immoo akkanumatti haanii galchuutu gartee narratti baasee akkanatti gartee isaan kana godha nuti immoo baay'ataan biyya galchinalla. Tanaaf akka seera kiyyatti adabuun qabatteeti waggaa tokkos ji'a jahaas adabuun qabatteetu murteeffattee jee biyyattiin taariiba kana irrisuudhaaf karaa dogoggoraa karaa seeraan alaa irrisuudhaaf murtii loo seera lafa isaan kaayyatanii jee. Dhugaadha. Seera maali akkamitti jennaan seeraan ala waan biyyatiyya seenaniif yeroo hunda deddeebisee maallaqa meeqatti baasee mana hidhaatis maallaqa meeqaan itti baasa baay'ata meeqatti baasee yeroo bara meeqaan Itoophiyaa gargaaree bara meeqaan galchee bara meeqaan akkanumatti har'aan tana qabee borummaa galchee kun immoo akkuma taphatti waan laalameef yaada ji'u gakkaasan. Dhugaadha. Biitti takka seeraan deemti. Seera diduun qabdu. Seera kabajjeeti heera harkatta waan ta'eefi hayyee toleen jeen. Garummaan tana adabbii tana gartee akkachi tursiifaman wanni taasifameef isa kanaafi ja'ame warri gartee nagayaan qabame biyyatti ni galanii ja'ame. Kana keessa gartee warra ashiishaatu jira ja'an waan akkanaa biyya namaa keessatti hin godhina. Warra ashiisha dalaguutu jira. Warra bixaaqaa seeraan alaa. Bixaaqaa seeraan alaa. Bixaaqaa biyyattiidha. Seeraan alaa forjiitii dalagee. Tu jira. Kunni tursiifaman seera biyyattiitii ja'ame. Warri karaa nagayaatiin akkanumatti qabame ni galaa ja'ame. Galuun isaaniitis yeroo dhiheenyatti ja'ame. Kanarraa kana femmaas ummata kan kee wanni gorfattuu ja'ame. Kijibni nama moohu waan ta'eef kijibni ummata keessirraa miidhaan ja'ame. Dhaggeeffadhu akka seeratti. Ummanni du'e ja'amee footoon kaafamee gallakkifamu kun ummata kiyya kamana hidhaasan caalatti narraa miidha malee kijibni kun biyya namaa san keessatti mana hidhaa biyya kam addunyaa tana keessatti yoo bilbila dhooyfattee galfattee malee bilbila namarraa fuudhanii eenyutu kafana san bite. Mana hidhaa keessatti biyya nama mana Suudii san keessatti hamma ati dhaabbattee nama du'e san kafantee biiti Suudii mana hidhaa keessatti nama kafanti. Firija keessa si keessi malee hamma ati dhaabbattu biyyi takka maqaa isii balleessuudhaaf ati hidhamaan dhaabbattee suuraa kaaftu siif hayyamti. Si biratti reefka dhiixee kafana keessa ni keessi.
نجرا إسني أمنتني كان ummata kana gartee soba kanaa godhuudhaan obboleessoo siyaasaan bara kanatti hin dalaydu. Ummata tokko ka biyya namaa balleesse ijoolleen sun ifiifuu hidhaa keessa jirti. Hay hidhaa tana keessaa hunuu baasaadhatti dararamaa jirra. Waan biitti sun hin godhin mana hidhaa keessatti reefka bakka iyyuu gartee kaleessa bakka meeqatti du'e fidamee ka Gondarfaa keessatti ummata dhume fidamee hanga ati mana hidhaa Suudii keessatti jettee suuraa kaaftee poolisiin Suudiidhaa dhaabbattee ati viidiyoo isii kaaftu shurxaa kararra nama qabuu dirqiidhaan gartee suuraa kaaftayaa jirana. Duuba wanni kun ijoollee san miidhamoo. Hay biyya teenya maqaa balleessitanii hiyyoo ja'anoo. Hay akkamitti biyya namaa takka gartee biitti namaa gartee waan nama jeeftuuf hin qabdu. Nyaata siif kenniti. Rakkoon guddaan jiru ijoolleen tursiifamuudha. Hay ijoollee tana ma'azzabuu barbaaddan waraqaa teessanii jettanii hankana godhuu wallaaleeti. Akka inni bar ijoolleen baasu ijoolletti dubbii hammeessiti. Biyya teenya gartee maqaa balleessitan jechuu warrumanii dhamiinitti dubbii hammeessiti. Itoophiyaa biyya teenya balleessee namaan jetti jarri. Hay miidiyaa kana ni harkanii. Hay tafeestaalaatu haa dhaabbattuun jee kaleessaa. Yaa obboleeyyan kiyya. Hay feestaala kaleessaa fiddanii ta suuraa dabarteefaa fiddanii. Hay aboo gaa ummata kana ni galchanii. Aboo nyaataas ni kannaniifi. Hay taqadaan itti dhufte gartee numa du'aasi duratti himi fuudhee firija kaaya. Imbaasiin ni hordofa imbaasiin malee UNHCR jira. Biitti takka bo'ati nama gartee isiin ajjeeftaati biitti guddoon Suudii fakkaattu ati. Obboleessa kiyya siyaasaa siidhaa gabbaaftee hoggaa isiin nama ajjeeftu. Hoggaa namni du'ee ati kafanaan mara musibiratti kafanaan mara obboleessa kiyyatti dhaabbattee suuraa kaaftaa. Mee obboleeyyan kiyyaa kijibni hangana ga'u kun ni jira. Mee dubbadha. Duuba ijoollee tana miidhamoo isin hin miidhu. Ni miidhaa jechuu. Inumaatti hammeessa raamata kan gooneef godha. Hay ummata kiyya kijibaanii achi keessaa baafadhamoo. Seeraan achi keessaa baafadha. Hay kijibni ummata kiyya narraa miidhaa. Hay seeraan ummanni kiyya ummata seeraatii bar. Roorroo biyyaanaa baasee bar malee ummata kiyyaana. Kijibaa mitii bar. Hay dhugaa biyyaa baasee bar boo ummata kiyya bar dhugaa barbaaddataa biyyaa baasee malee bar soba barbaaddataa mee ummata kiyya dhugaan hin galfadhaa boo. Bar tantana caala haasa'uun hin danda'an irraa miidhaman jeeti malee bar waa hedduu haasa'uudhaan danda'a mi'aam Kadiir. Akka onnee tiyyaatiin akkan ummata kana jaaladhuun. Waa hedduun bar shanyii tiyya kana na jalatti godhuu bar waa hedduudhaan walitti laaqaa bar seeraa fi malee. Ummata kiyyatu miidhama jeeti malee beekumsatti waan hin amanuuf. Abiyyi bar seeraan hin mooha mootummaa seeraan hin mooha malee sobaanii miti. Sobni bar na miidha malee namas hin moosisu. Mootummaa tokkos bar sobaan moo'ee siin hin jenne rabbiin dhugaadhaani. Hay Nabi Muusaan bar Firaa'uuna sobaanii miti. Kamooheen dhugaa rabbiitiin. Rasuulli mootummaa Qureeshiidhaa dhugaan moo'e. Sobaanii miti sobni si moosisa. Meegallaalaa reef kan jirre fiddanii ummata kanallee baareessuu haadha abbaa isaaniillee baareessuun maa barbaachise waan hin jirre. Mee akkami biyya namaa keessatti ati dhaabbattee shurxaan sun bilbilaa maallaqaa usii harkaa fuudhaa jarri sun. Mees firija nama geessaa jarri sun. Hay manuma keessattu yoo duute yoo gartee manumattuu duute jarri sun reef kaa'us hin garsiisanii. Firija keessa kaayaa boo jarrini. Mana hidhaa keessatti boote hangas biyya namaa keessatti ati suuraa kaaftee sangootu dhaabbateetuma silaala hangan takka akka keetitti gawwaadha. Biyya isaan gama maqaa balleessitu. Addatee irra saasaan si dhawa. Bilbila si harkatti harkinaanii. Biitumaan addunyaatun tamu. Maaliif ijoollee tana sobaan azabuun barbaachise faayaa? Ajaarsotiin baan. Mee ilaalaga.
namni kijibu kun waraqaa ittiin harkachuudhaaf wallahi wa qasamun billah waraqaa isiniin harkata biyya tanarraa kanuma mootummaan waa takka isan godhii waraquma harkachuu jecha mootummaa tana gartee balaaleeffata garuu hoggaa balaaleeffate jiruu baqattummaa keessatti mootummaa hoggaa balaaleeffate akka uummata miidhutti osoo hin taane arrakkadheetiin jira jiin faranjiin sobin UNHCR sobin faranjiin ati sobdee nu sobdee yoo nu sobdee garuu kijiba dhugaa fakkaatu nu sobe siin jetti faranjiin hoggaati dubbachuu deemtu ijateet irraa si beeti faranjiin. Obboleen cobaatiin ni naan jee kana kun bar ummata keessa jalatti miidhuudhaa yaa khadiir naan jee obboleen coot naan isaa. Nullee tanatu nu rakkise naan jee ummata ni galchan. Achitti deddeebisuun akkuma kala isa arkitan san biyya san maqaan badeeti biyyatti deebisanii. Maallaqa hedduu fedha biyyatti galchuuni. Yeroo hedduu maallaqa baasanii adabamuu qabanii kan nutti hin dachaanee yaadachuu qaban. Kanaaf adabuu qabnaa yaadachuu qaban. Taariba kana firraa hir'isuudhaaf isin qofaa miti Baangilaadesh jira, Hindii jira, namoota garaagaraa hiitee jirti. Isin ulamaa guddaa meeqa hiitee jirti Suudiinii. Kaseeraan achi keessa jiraatu meeqa hidhanii jiraniin. Nabi Allah Yusuf waggaa 7 obse hidhaadha. Sabri nu barbaachisa. Sabri malee kam taana. Rabbi warra sabbarii wajji jira. Way waachaatuma sabbaruudha ka. Nu baasa. Yeroo dhiyeenyatti galla. Soban taane gartee oofee isin ficcisiisummaa barbaachise. Maaf hin dhiifne ijoolleenaaf. Ankana godhuu wallaalee asirra maxxansuu wallaalee. Laa wallaalee. Uffata feestaala gurraacha godhachuu wallaalee. Laa wallaalee. Miidhaa inni qabu uummata kiyyaaf waan hin beekuufi. Wanni nu qabaniif seeraan ala waan biyya san galleefi. Akka galtanitti khabiraatis paaspoortii baafadhaa yeroo hedduudhaan isinii hime. Biyya takka seeraan akka deemtan isinii himeetiin jira. Tahariiban deebinaa isinii himeetiin jira. Paaspoortii mattaawaqaa araddaa teessanirraa zoonii teessanirraa aanaa keessanirraa baafadhaa. Akka itti deemtan naa isin barsiisa jee isinii himeetiin jira. Biyyoota hedduu Turkifaa deemuu dandeessan Dubaay. Seeraan Suudii seeraan Kuweet Qatar seeraan Ameerikaas Kanaadaas deemuu dandeessa. Seeraan ta'uu qaba paaspoortii baafadhaa ka biyya keessa jirtaniisi dargaggoof shamarran isin ajajeetiin jira beekumsa yoon irraan fudhanne kama abbaa keessaniitiin isin godhaan. Hay barahaatti maa dhumtan maallaqa tokko osoo hin baasin nagayaan deemtanii maana azabdanana. Hay yoo taa'ee beekumsaan si himu an obboleessi kee hin dhageeffanne ati intal ati obboleessi kee yoo hin dhageeffanne gurbannana wanni marrimaan kiyya na gubdaniif maali? Hunda keetiin baana wanni marrimaan kiyya naaf feeltaniif maali? Hay dammagaa malee hay marrimaan kiyya naaf feeltanii hay dungoo shaamaa na gootanii baqee dhume takkaa haara galfadheen beeku qabsoo teessan irratti gubachaas gee jiruu xiyya takkaa gammadeen beeku akka ilmoo dardaraatti gammachuu jiruu xiyyaa isin irratti hin dhabe maana gubdan akka dardarri deemee bashannanutti hin bashannanne umurii bashannanuu kiyyaa isin irratti hin fixadhe qabaadhee osoo hin qabu akka nama hin qabnetti hin jiraadhe akkamitti isinii kun isinii galuu dadhabe seeraan waraqaa baafadhaa jeetiin isinitti hime tahariibaan naa daddeemaa ooluun maal isin dallaala jala ijoollee. Biyya Suudii jirtan keessatti kan tuqamne imbaasiirraa walitti ijaarramaadhaati damiinnan keessanitti damiinnan sii koomandotti simaan isiniin jee yeroo 100 hime. Kajimmatti himaadhaati isiniin hin jee abdii boruu koominiti deengadde eebifnee jiddatti saayibban kiyya abdii boruu faani. Hay waldaa harkaa qabdanii
kasii komandoo jira ka shanan gibee jira ka wallootu jira wallaggatu jira shawaaf salaatoltu jira hay harargeetu jira boranaa gujii jira iloo abbaa boora jira Marimaan kiyya isinin kun maana gubdan imbaasii dhaqaatii paaspoortii baafadhaa yoo imbaasii dhayitan biyya san keessa kabajamtanii jiraattanii hidhamuulleedhaan hin maltanii isinin je'e beekumsi kana caale kamtu jira anaatu ambaasaddarticha bira isin geesse hin ja'a kana caalaa maal akkaan isinii godhuu barbaaddan yoo yaadan isinii kaa'e yaada jechuun aayidiyaaizmanii faranjiin yaadatu gurgurama mobaayila kana tolchuudhaaf faranjiin abbaan mobaayila kana gartee waan addunyaa wal qunnamsiisu ju'ee kalaqe fi mobaayila kana katolche nama garagaraati abbaan yaada mobaayila addunyaa wal garsiisu kalaqeef nama biraati yaaduma kalaqee yaada kana gumaache yaada kana kara hojiitti jijjiiran aayidiyaa kana irraa bitatan abbaan aayifoonii dalagee aayifooniin akka dalagamu yaada uumeeti pilaana kaa'ee malee isaa mi harka isaatiin tolche ka xayyaaraatis ni kalaqe pilaana hime malee harka isaatiin himiti kabiraati ka hojiitti jijjiire inni aidiyaa gurguru aidiyaa jechuun maallaqa yaada gurgurta yaada san gara hojiitti jijjiiruudha yaadaan as gubbaa isinii gumaache akka jimmattiis akka argettiis hay akka arsittiis akka wallottiis imbaasii dhaqaadhaan isiniin je'e imbaasitti gartee akka gamta qabdanii hay imbaasii dheeytanii imbaasiin tun saayibban kiyyaa obboleeyyan kiyyaa isin naaf gargaaranii imbaasiin tokko biyya tokkotti wanni dhaabbatuuf nagaya keessan eeguudha biyya san keessatti kabajamtanii akka jiraattanii fi ummanni imbaasiin dheyne ummanni imbaasiidhaan hin fayyadamne tiitissa addunyaan kun guutuun imbaasiidhaan deema mirga wabii kasii dhaabbatu isa yoo paaspoortiin biyyaa bahuu baatte paaspoortii dheeyxee maa baafachuu dhabde imbaasii kee jalatti maa gurmaa'uu dhabde kana yeroo 100 si hime kana narraa fuutee yaada hojiitti jijjiirrachuu maa dhabdanii na azabdanana hay yoo beekumsaa natti nafne akkam na godhuu barbaaddan na nyaadhaa kaafoon kiyya hay mee ulamaa'ota rabbii kamiin isaan godhamee beeytota keenya kamiin isii godhatana hay mekkam abbaa keessaniitiin isin godha hay sagaleen tiyyana dhaabbatte halkanii guyyaa isinumattiin hima hay saa takkitti dhukkuma 200 dalagadha na dhukkubeetiin hojii tiyyarraa gattaaye wani na dhukkubsu dhibeeteessanii halkanii guyyaa as gubbaa natti wayii waattanii hoggu takka kutaa wal qooduun na gubdanii isin jidduutti maraadha anniin jaaraa na jalaa facaaftanii hoggu takka gosaa wal seentanii niin maraadha hoggu takka daandii rabbiitirraa meeyxanii azaabachitti yaatanii maraadheetiin isin deebisa hoggu takka waan xiqqeenyaa miidiyaa irraa haasoytanii lammadaan ammaas gad isin deebisa kanaaf ummata jaaramaa tokko tana waan hin Suudaanitti ummataa godheefi asittillee waan hin godheefi biyya tanattillee koominiti yoo qabaachuu baatte biyyatti takka faayidaa hin qabdu ati jaarama yoo hin qabaatin maa biyyaa baatan yoo hin jaaramne hay idda gosaa wal qooddan idda gandaa fi kutaa wal qooddan siyaasaa wal qooddan tana maan godhanne jiruu keessaniyyuu ummata kamirra yaadu isin ummata addunyaa kanaan alaa akkamitti yaaddan akkamitti maal jechuudhaaf gaafadha ka hay namaatu kana nu godhe jechuu kana dura nuti maal goone namni kana nu godhe jaa ka ifin keenya deebii nuu kenna eesh minaada يا رجال البلد اسمع كلامي
يا بنات البلد يا ربي والنساني بني يا ربي قلبي ساني بني في هذا جيسي جروف جرينيا ساني بيسيسي دكوبا خل قلبي تجيسو ما كان يا ربي جامينا كان راكاسي يا أستاذ عبد الله شفا يا ربي يا كريم أمني كايرو في كينيا جرن إسان أماركون كابو إسان يوين نتشيسير جل جرن أما دين قدان سنيهما تبا كوبا ميلا إثيوبيا دا جان نفته بيه كايرو ميلا كيف دا سنيفينيما أكتنا دكانيتي كوباسا ندو كوباسا دكانيتي بكتم ما جرني بيكت لالو لالو ما نمكيا بكا كوباسا دكان جولو مانتين alaabaa Itoophiyaa lafaa kaasan. Isaanummaa UN jala Itoophiyaa himatan kun Itoophiyaa biyyarraa nu areejee himate kun hoggaa biyyaa deemtu dhufteeti UN seera jala hoggaa deemtu himatta. Mootummaa Itoophiyaa himatta. Naada kaniiti wallaahi waqasamuun billah ijoolleen tun as gubba jirti. Hoggaa isaan achi dhaqanii haa jaanii alaabaa Itoophiyaa ol naa qaqqaban. Baarageetumaan keessaatti dawwalee aboo. Aboo biyya mootummaa biyya biratti himattanii UNHCRitti himattan. Kan paaspoortii udarbitee gartee harka UN'dhaa seentu. Alaabaa biyya takkaa qaba biyya irraa baatee biyya himattee qabachuu jechuun bar riijektiif godhuudhaan jee UNHCRitti. Ati biyya sanii hojii nagaa qabdee jechuudha kaa. Maaltuma alaabaa san isin tuyisisee waan jee yaa. biyya himattee takka alaabaa deeyitee ol qabuun ati biyya sanii hojii nagaa qabdee jechuudha. UN sirraan fudhatu. Si kuffisa. Amma yoo waraqaa si kennu jiraate sirraa dhaaba. Achuma keessa jiran. Warreen si hordofan achuma keessa ta'a. Iskiriinaan bakka ati deemtu quba si qaba. Faranjii baan takkanoo biyya isaa si fidaa'us. Maal akkati mobaayilii ati harkaa qabdu kun basaasa isaati. Mobaayilii barsii fi mi'a dalagan basaasa isaati. Si garsiisa. Akkuma wal nu garsiisu kanatti askee isaanis nu harkan maal akka daleeni. Maal akka yaanni. Sagalee tante waan tiiticha fakkaatu si gallakkisee ati tiitichaaf teessa. Kaameeraadha inni. Allaattiifaa godhee si gallakkisa si waraaba. Allaattiif ta'e tammoo inni kaameeraadha. Akkasi dhaqanii istaadiyeema san keessa alaabaa ol qaban boo alaabaa. UNHCR jala jiranii barisan. Namni biyya himate takka. Alaabaa waliin qabu alaabaa biyya himattee san. Kee isaaniin itti bilbilee ijoollee maaltu isin qabachiise ammaan tana lafa kaayaadha. Suuraa san ballee isaan jee miidiyaa gubbaa. Anaa dararamaa beekadhu. Isaan firraan beekan anaatu isaan caalaa isaan yaadutti jira beekadhu. Biyya tana keessatti dhaggeeffadhu. Amma biyya tanaan jira Itoophiyaa irraa hin beegaa mootummaa wayyaaneetiitu du'anatti murteessee miti yoon biyyatti galee barmaa qaba akkasitti naan bisanii uummata naan bisee malee silaa du'a siitii isin sodaadduanii. An du'a baqachuuf isin dhufne du'a isin sodaaddu beeki. Du'a maaf hin sodaadaniin du'a. Takka sodaadeen beekan shanyii waa du'a sodaatu miti an. Shanyii haraamiin du'u sodaatu.
amma biyya tanaan jiraa miti biyya Itoophiyaa saniin himadhee jiraa miti waraqaa biyya hunda deemuun naa kennaniiti illa Itoophiyaa garuu dhaquun dandeessuu imbaasii Itoophiyaattis dhiyaachuun dandeessuu jaanii Itoophiyaa qofa murkaneessan na qofaa miti nama hunda yoo dhayitetti gaafatamaadhaa miti nuti naan jaan lammii teenyas hin kenninu siin jaa hanga sitizina biyya tanaa taatu amma lammiidhaan lammii biyya tanaati lammii addunyaa tana guutu akka namatti hin deemaan akkuma nama tikeeta murateetuma biyya keessa deemu waraqaa biyya tanaa takkitti qabaachuun addunyaa guutuu deemudha kabaja qabda jechuudha subhaanallah mootummaa federeera paaspoortii isaanii santu kabajamaadha duuba Itoophiyaa dhaquun dandeessuu naan jee kana sittu akkasiin jiru eenyumaa hoggaa biyyaa si baasu kaayiroo irraa isa hoggaa si baasu biyya ta'e hanga hoggaa kanatti dhaquun dandeessuu siin jaa biyya himatte san dhaquun dandeessu duuba ifiifuu kan dhufee gartee biyya tana jiru akkana jaaniin ati ha UNHCR jala jiru alaabaa ol qabdee jirraa utaaluu maalii umaan jeeyyaa'u haunuma beeytaniin jeen marrimaan kiyya akkasin na gubaniiti kaniin ittiin bilbiliin hin qabu jechuuti kiyya ijoollee kaayiroodhaatis obboleeyyan kiyya kaameeraa naannoo argus dhiisa yaa obboleeyyan kiyya namni suuraadhaan isin arkee viidiyoodhaan isin arkee waan isinii gootuun qabdu attenshina barbaaduu dhiisa attenshina gartee agarsiifachuun isin galaafatti waan ta'eef ofitti ummata diina ta'uun ta'ina nafsiyyaan teessan isiniif diina nafsiyyaa teessan hoogganuu danda'a of garsiisuuf jecha allayyaa if hin galchina suuraadhaan nama if garsiisu jecha viidiyoodhaan yoo si arkuu baate yoo namni marsii godha si arkee si arkuu baate jiruu teetis si baasa hanga jiruu rakkinaa san keessaa baatutti mataa kee qaqqabadhu deemi kaa mataa qaqqabachuun xiqqeenyaa miti if kabajuudha ja'amaa nuti da'iifaatiti maaliif hanga keenya wallaallaadha bargaa fi kiyya guddaan namni kaayyoo qabu tokko gajje'eeti bara kaayyoo isaa keessaa baashanyiiti ya kabajamu anu kanatti mataa obboleessa keessan kun kan hin akkam fedhetti burraaquu danda'u mataa qaqqabadheetiin deemaami khadiiroo keessanirraa hammeenya gartee narraa isinitti himan takkaa dhageessee silaa hoggutu akkatti hammeenya kiyya waamee ka isinii odeessanii an obboleessa keessan waliin marameetiin biyya tana keessa ta'a kaayyoo irratti deemee bakka hin taaneef if xiqqeessuun isin xiqqeessuudha tokkittiin narraa hima yoo jiraate qabsoo oromootiif maraateedha jaalala rabbiitiif maraatee qofa narraa hima yoo tun gartee hammeenya taate mirga keessaniif maraateedha malee machaawee haqa namaa saamee ummata saba isaa xureessee deemee olii gad zinaa naanneessee biyya tana keessa ammana dhiirtiin jirren seenu abbaa fedheen na beeka biyya tana keessatti xiqqaa guddaa bira kabajamaadha akkuma shee amiinna dhufee na arkee na biraa deeme sanii eenyumti jaannan arku anaan mana kiyyaa gad hin bahu eenyumti inu taalu ibaadaa tiyya xiqqaattee guddadheen hin godhadhaa ilmoo miskiinaate kaa kaayyoon qabaamii sama kanaan jijjiirradhaa isinii kanaan jijjiirradhaami akkaan fedhe ta'uu nan deemne beeka wallaalummaan qabu addunyaa tanarra bakkaan fedhe deemee bashannanuudhaan danda'a dhugaatii fedhe dhuguudhaan danda'a akkaan barbaadde sirbuudhaan danda'a mallaqas akka biyyeetti fidachuudhaan danda'a an obboleessa keessanuu isin keessaan gaccabee ta'a anarra fakkeenya fudhadhu yoo nama ta'uu barbaaddeen baana nama jechuun nama gosa akkanaati abbaa fedhetu na beeka shanyiin tiyya guutuun na beeyti as keessa guutuun kutaa 11 oromiyaa kadiiroon kana qaba jee eenyumtinu shanyii tiyya kabajeetiin yoo na gorsanis mataa kiyya qaqqabadhee shanyii tiyya biyya tana keessatti arsii kiyyaas baalee kiyyaas harrigee kiyyaas wallaga kiyyaas jimma kiyyaas kaas keessatti argamu
والله خياس شوافي سلالة خياس إلو بابوراتيس وجي بوراناس ولت كبدين تكاما كايساني بلسه شنيتيا تكايسين بيخو بكتكينيات أبدين بيخو أنا بلسه كيسن دررمتي أمتا خانا رتي دمتي مچوما خانا كميسا غونا وما جنان جام ملي خانا ركيتو مبويو ملي أن نما أم مسابيكو أن انتف مسكين أم مسابيكو أن انتف maybe مسكين أم مسابيكو أن انتف نرتي لالتي مسكين أم مسابيكو تاتا جيتي واني نمانوف سيمتي ومني غرغدان تيارا خلق خم مسكين أما ساتو سابيكيتي هن سابيكي متا كبتيتي كايو ساتيف وبلا ينكيا كناف واني كنا أكانو تدفتي دا يوسا نغونيف جاتشو ربين كينيا واني قرانا نوكينيف مالي نندررو في ميتي كنا هندا قرانا واللالو براتشو دابوتو كنا هندا نودي كناف هذا مينو وان كبدنا ماس قدوم فدا وان كبدنا قدوم فدا تنا قبان ركنا خنا خيسو سوجرو دلن سورة بماس في التيار كيفني ماس بلا بلا في التفيدو ما برباجسي دل ربي نتدلني هو بوان نتارك النمالي ركني كنو ركنا تهجرو وسوجرو تنا قبان دلن سورة بي في التفيدو ربي وفي التمفاتشفني مال جتشو ربي كده نيك حسابانا إفي كحسابه هندندين إدر درو يا دبرو ملتونا مقداته وتكوني بيا سودي سن كيسة تيودا لغتن مالك أخي خديراتي سولت كابته جولي تودان غرسي غرا بيا لما فابيا أمريكا بيزا سن بيتت ديمو دنديسا وبرين كيتس كبيا تيافن هدو بافتشوني دنديسا مالك تكاتوك خنا خرورا خنا خسي كابسي سودان دو الله كي كوفا يو جلا ديمتي نمني الله جلا ديم خرورا كابو دوبا إنيو تولتي سن كابا بركان كابو نيني كابوسي لما جاء أمسال الله وجل ديمو ربون بر نوم بر دكنا كيسة ديمو جرانا هاي برتنافي خلاص الله وجل لابنان يفهم منك بقى ستنا ميشو جروران كبري كيسة جرا تشتو لا برجولي فيزا كيسة بتتني كراو تبي بلادي امتان بيجي سني قلتني وان كبدن قدوم فدا خديراتيس كدوبرتيتيس إفهم فجأسنا كرورك أبادا كنال مناتي في أبا مناك أبوس ولت تدبلدا غرب جبيرة تركان فتشو يادا يو بيجابه بربادني ولين كنا أنت ترتيبا سايسيني فيني ما كنا سيرك منتاري بسونتاني وانت كقولون لما دي بمالي واني اندلاف تور أمريكا خاتي قولون انديا متى كاوسن سنتو سيدي بمالي اون انديا متى لفاقاتي بكا خاتي بسن قاونو منان كني واني تو كويو تيني لالي نما تلفاتي
Yoo kaanee hojjenne garuu salphaadha. Namni makiinaa oofu shufeera ajaa'ibaa si fakkaata. Laa waan teessee ilaaltuuf akkas si fakkaata. Waan makiinaa tanatti oofuun beelli si fakkaata. Garuu leenjii guyyaa tokkooti makiinaa oofuun dubartiifis dhiiraafis. Guyyaa tokkotti kaatee oofta makiinaa. Ji'a tokkotti ati makiinaa fitte. Guwaan gooteef jecha. Yoo teessee yaadde garuu amata dhibbatti teesseetuma yaadda malee hin gootu. Biyya Qatariis biyyoota garaagaraa viizaadhaan deemsa. Warrichi jirtan damiinnan hundi akka gosa hundatti jalatti ijaaramtanii milkaa'uudha. Achittis paaspoortii baafachuu imbaasiin akka isin bira dhaabbatu. Suudaanitti kana godheetiin Suudaaniin duraan uummata rakkiftu akkantuu inni najaa baafne imbaasii dhaabbataaf. Dalagachuu dandeessan firii taatanii waan balleessinaa malee. Mee kana caalaa maal isinii godha? Anuu kanatti raammataa fi kayrii fi kana isiniin fedha isin maaf hin fedhuu diddan. Kanaaf kitaaba kana life books jaama kitaaba jiruuf jireenyaati. Kan amma siyaasa eegan. Afaan keetiin siyaasa. Kitaaba jiruuti. Life books. Kitaaba ragaa qabu. Kitaaba karoora qabu. Kitaaba memorial matters visualize qabu. Kan sammuu tante act locally think globally kaayattu godhu. Kan negative psychology du'arraa xiqqeenyatiif tuffachuu yaaddurraa gara positivitti akka waan gurguddoo yaaddu kasi taasisu. Bright kasi godhu dukkana sirraa dhiqee jaamina dayyuusummaa sirraa dhiqee fazakkir kayif si yaadachiisu. This is Quraanun Nuur. Hadiisa Nuur. Qabiyyeen isaa walii galatti namni akkatti jiraatu beeku. Beekumsa gahaadha qaba siin ja'a. Fixadeetiin jira. Irra deebisaa dhaggeeffadha akka malee. Yeroo hunda dhaggeeffadha waan inni isiniin jiru hedduu hikmaa hedduurraa harkattan jechuu keenya. Kitaabota hedduurraa barreessuu dandeessan. Hedduu waan inni haasa'u keessa akka malee jala deemaatii. Warri sammuu rabbiin akka faranjitti baneef akka uummata amaaraa kanatti illee baneef akka malee waan rabbiin na haasofsiisu kana waa hedduurraa fayyadamtanii. Irraa dhaggeeffadha akka malee haala hikmaa qabuun dhaggeeffadha. Uummata dhaggeeffateetu waan dhaggeeffate hojiitti jijjiireetu addunyaa kana moo'e. Bakka feetee barbaaddeen harkattu kun siyaasa miti siyaasa jiruuti akka maleedha. Akka iizittiin akka laaftuttiin fidasittiin fakkaatin. Dhaggeeffattee dhaggeeffachuu baattee namni to'ana. Dhaggeeffattu so'ata akkallee. I'm okay. Nan lillaahidha. Waan hin godhu hunda irratti nama biraa jazaa barbaada miti. Galateeffamuus barbaaduuf jecha hin godhu. Faarfamuus jechas hin godhu. Nama ta'ee godhuun narra waan jiraatu godhuudhaan qabaadha. Kun ulaagaa namummaa guutanii jiraachuudha. Nama fakkaatanii jiraachuu osoo hin taane. Siin jaa beekumsi dhugaadha.
وانا بريتشي أكاسيس بريتشو سمتيني ما نعم بريدا نبرين بريدا فنيان قباتشو إلكي مورما ماريو وفتح ميتس بريدين واني مدالمون هجيدا في نموما وفي ربنا ماكن سيران اتفايدامو بيكو كفان مدالما بريدين نما هجيدان ولاغا وفي نموما وفي اتفايدامو بيكو داني وممني ربي تقلن فوقوتان كابو هندي سا بريدادا غراتي بريدادا ديمان بريدادا أدين بريدادا جلديسي بريدادا هرين بريدادا أدورين بريدو سارين بريدو dubartiin bareedduu dhalli bareedaadha. Dachiin bareedduu samiin bareedduu. Mukkeen babbareedaa laggeen babbareedaa. Waan argite hundatti gammadi. Iyya jaalalaati ilaali. Haasidummaa onnee teessan keessaa buqqisaa. Haasidummaan wanni akka haasidummaa nama jaamsaan jirtu beeki. Wanni akka miqqanyummaadhaa nama jaamsee nama balleessaan jirtu beeki. Nam boolla nama buuftu hin jirtu beeki. Tan nama xiqqeessitu. Waa hunda akkaatiin beeyne si gootu. Haasidummaa malee hin jirtu beeki. Haasidummaa rabbiin onnee keessa irra caala nama keenyaa kanaatu isa miidhaa jira. Kanaatu wallaalummatti isaan bisee. Kanaatu dallansuu rabbii hedduutti buuse. Isaas miidhee haasidummaa rabbiin irraa haa qabu. Haasidni waamuu hunda karaa miidiyaa irratti ni beektan. Haasid akkuma jaamaati khalaas waan karoora qabu naasa'u. Haasidummaa akkas godha. Hoggaati khayrii haasa'u itti sharrii haasa'u haasidni. Waan isa xiqqeessu haasa'u siin xiqqeessi jeef xiqqeessa. Gara biraatiin gaa በአማርኛ በኩል ከራ ማሪፋቲን እንጂ ላል ذكري دتريني سيني خايف الله يمرن ذنبين لمن لموت تاسو ساكن يكفاو سو سايسكاي موت ادراهن الله يمرن ذنبين لمن لموت ادراهن لا تقنطوا من رحمة الله بله يباروش اللب برحمة يباشركه الحمد لله لل الله ما نيزم بين لما الموت كفاو سو سايسك يا تاسو سايا كنيا يموت راهن لا تقنطوا من رحمة الله بلا يا رحمته لبن يا بشر كابو كان يجون مالجي الله ذنبيتي نماري مالي فين دعاتي مالي فين دوا مالي لمن لموت مالي فين دوا وسو زنبيتي جنا مارين ايسان دكا دوتي زنبيتي يسونا مارين رارمخ يسونا نركتين دونا جيفتي ايسان دكان يا تاسو سايا غني كفاو سو سايسك لمن ايموت ادراهن نمني لبي نمني يوم تكوسون أركتين نمني قد تكوسون كفلين يا ربي أكندونا دراكيجي لا تقنطوا من رحمة الله بلا يبارو تسلب
برحمتي بشركه لا تغنطوا رحمتك يرى أبدين كتاتنا جتأتي قبرو تنكنكي أني ساني قمت شيفته بالله سيمتي رحمتك قوتي وان قمت شيفته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أباتنو يونسن كسوست تشلما يستركو سمي الذكر يعني الله سمي ودس يعني الله على أنت النور عندما يوم تردهم أتي ربي أباكيا نبي يونس دكنا سدين كيسا تلمي كيسا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جيني أرى مسك دنان سن كيسا بافتي ما كان كي أفرفم والله كيا ما كان كي أفرفم والله كينيا على أنت النور عندما يوم تردهم سمالك جريني جراتمون إندن ديني قمدمي أكا جراتمون إندن ديني هو بدي سنجرا بيكي سنجرا سي ذكري دام مالي نشيدا ميتي تكشو مانجان تكمن سيجا تكاسي تدبتكو چالتو دبي ديري سمر باسو ذكري دام وربين جي سنجي جي سيسان بفايا دلوتين إنك دبان لما سيني الرمو لا تغنطو وان ربين ننجيف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بك جرتو جئي دكنا كيس جرتو اندا كيسا سباسا كنو اسني قال لك سيتين جرا يجورا تا يوتيوب تمالك في ماريو دامتي إزنايزي مو أبارا جاللا أكان تجي اسم بيخو سي قال لك سومالي وانين كرورا باسي كنا ما خنتي جومتي مخينا فاقيسة تاي ربين ذكر جي مخينا فاوفا كان كليبي فورابيلا قبري شفاكاد الله مارن زنبين الله أكبر الله مارن زنبين رحمان لمن لموت يا سوسايا يكفاو سوساي سكاي موت دراخن لا تخنتو من رحمة الله بلا يباروش اللب يبشركو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كسوستش لما أباتي نوح يستركبو سمعي ودس يني الله سمعي ذكر يني الله سمعي ودس يني رامانو سمعي ودس يني رزاقو ألانت نورون تمايهون ترداو الله أكبر ألانت نورون تمايهون ترداو سمعي ودس يني الله سمعي ذكر يني رحمانو سمعي ذكر يني رحمانو سمعي ودس يني رزاقو على أنت نور تمايون ترداو أحد على أنت نور تمايون ترداو على سو نور تمايون ترداو الله يمارن زنبين لمن لموت يا تاسو سايانغن يكفاو سو سايسنك أيموت أدران أمين لا تغنطوا لا تغنطوا من رحمة الله بلا يبارو تسلب برحمته يبشركوا الله أكبر أحد الحمد لله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أباتي يونسن آياتي يونسن رسول الله النبي يونسن كزوت تجلما يا دانكو يا ستركو يا نرحمان الله يا ودود
يا ذا العرش المجيد يا لب فقر يا حبيب الروح سمي ودس ينيا الله سمي ذكر ينيا الله ألانت نورو عندما يهون ترداو يا رشيد يا واس ألانت نورو عندما يهون ألانت مرت نورو عندما يهون ترداو سمي ودس سمي ذكر بتنشيهم بتلكم بسمايهم بمدروم أنت ما تتذكر بتعلمات سمايات آخر أن الدنيا فسموا على أن تذكر دمكم هيوت على أن تذكر يا أمرم والله وبالله الكريم يا أحد رسول يودو أملاك أحد رسول يذكره أحد نبي الله إبراهيم آياتنا يذكره أحد الناتي متودو أحد أباتي يودو أحد أهتوچ يودو أحد وندموچ يودو أحد واس وغنوچ يودو رزق وغنوچ يسجدولت يا غري ልጆች የሚሰግዱለት የሚወዱት አምላክ እናት አባቶች አያቶች የሚዘክሩት አላህ يا واسع الرحمة يا واسع المغفرة يا قريب يا واسع